Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota YouTube keenya ergaa keenya har'aa keessatti dhibee sukkaaraa yookaan diabetic mellitus isa jedhamu ilaalaa jechuudha. Har'aan tana dhibee sukkaaraa yookaan diabetic mellitus kan jedhamu yeroo sukkaarri yookaan gulukoosiin qaama keenya keessa jiru garmalee yookaan normaal levelidhaa ol gaafa ol ka'ee sukkaaraa qabaata jedhama jechuudha namni tokko. Innis yeroo tokkoon oloon ta'ini adeemsa keessa jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf yoo nurra ture dhibeen sukkaaraa jechuun dandeenya jechuudha. Innis ka umurii guutuu nama wajjin kan jiraatudha. Akkasumas namarra turaa deemu immoo rakkoolee yookaan complication wanneen jedhamu waan adda addaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Keessumattuu dhibeen sukkaaraa kun yeroo namarra turaa deemu ka hidda dhiigaa qaqalloo keessatti tiin televiziyoon isaan jennuun kanarratti miidhamuu danda'a jechuudha. Dhukkuba onnee tasaa yookaan heart attack kan jennuun faanurraan gahuu ni danda'a. Akkasumas immoo strookii sammuu keessatti dhiigni akka dhiiguuf yookaan immoo ijaajamurree irratti fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas kaleen keenya adeemsa keessa hojii dhaabuun akka taasisullee ni godha. Harkaa fi miilli keenya irree akka nurraa cituuf sababa kan godhuweessaa dhibeen sukkaaraa isa tokkodha jechuudha. Rakkoolee fayyaa hedduu namatti fiduu danda'a. Even du'allee namarra gahuu danda'a jechuudha. Dhibeen kun osoo hin yaalamne yoo ture. Akkasumas wayita ammaa kana rakkoo fayyaa addunyaa irratti hammaataa jiruuf dhukkuba hamaa ta'e waggaatti gara namoota miiliyoona tokko ol kan ajjeesu jechuudha. Dhukkubni sukkaaraa kun jechuudha. Haala salphaatti ilaalamuun hin barbaachisu. Dhibee sukkaaraa maaltu fida jennee gaafa ilaallu immoo dhibee sukkaaraa kun maal akka fidu hin beekamu jechuudha. Wanni irra gahame tokko hin jiru. Garuu genetic factory ta'uu danda'a. Abbaarraa gara ilmaatti environmental factory fa'aas ta'uu danda'a. Akkasumallee immoo yeroo nyaata nyaannu qaamni keenya kaarboohayidireetii caccabsee sukkaara kan gulukoositti jijjiira. Hormoon insuliinii jedhamu raajijii keessatti kan oomishamu seelii qaama keenyaatiif seeliin qaama keenyaa humna akka argachuuf maal godha jechuudha. Gulukoosii kana akka itti fayyadamnu nu taasisa jechuudha. Garuu yaa ta'uutii dhibeen sukkaaraa kan uumamu wayita hormoon insuliinii jedhamu kun oomishamuu dadhabu yookaan immoo insulin resistance isa jennuuni insuliiniin qaama keenya keessa jiru haalaan yoo fayyadamuu dadhabnu kan nutti dhufuudha jechuudha. Salphumatti gaafa ilaallu garaa biraatiin. So inni biraan ammoo gosoota dhibee sukkaaraati. Gosoonni dhibee sukkaaraa immoo gosa akaakuuwwan sadii qaba. Type 1, type 2 fi gestational DM isaan jennudha jechuudha. Dhibee sukkaaraa gosa tokko yookaan type 1 DM kan jennuun immoo yeroo raajijiin yookaan pankiraayitiin orgaanii jedhamu insuliinii oomishuu dadhabu. Guutumaan insuliinii oomishuu dadhabu sababa infekshiniitiin ta'uu danda'a. Sababa beetaa seelii yookaan immoo pankiraatik seeliin distraction ta'uu danda'a. Kanaaf gulukoosiin yookaan immoo sukkaara dhiiga keessaa kuufamuun kan uumamu type 1 diabetic mellitus jennaan jechaadha. Yeroo baay'ee namoota umuriin isaanii 30 gadi ta'e yoo wayin immoo yeroo ijoollummaa kan uumamudha jechuudha gosti type 1 kun. Inni biraan immoo type 2dha. Type 2 kan immoo gosa lama kan jennuun kun immoo wayita raajijiin insuliinii gahaa oomishuu dadhabde yookaan immoo insuliiniin qaama keenya keessa jiru seeraan yoo gulukoosii fayyadamuu dadhabe dhibee nutti dhufuudha jechuudha. Inni kun immoo kan baay'atu uummata umuriin isaanii 40 ol ta'an irratti baay'ata jechuudha. Gara umuriin isaanii ol dheeraa deemutti ta'a. Garuu haa ta'uutii ijoollee ulfaatiin garmalee dabale irratti darbee ni mul'ata jechuudha dhibeen type 2 kan jennuun kun. Inni biraan immoo gestational jedhama. Gestational kan jennuun kun gestational DM kan jennuun kun immoo haadholii garaatti baatan irratti kana dura waa'ee dhibee sukkaaraa kana kan hin qabne irratti yeroo micireen uumamtu gadaamessa keessatti kan uumamuu fi akkasumas immoo yeroo baay'ee erga daa'imti dhalatte kan namarraa badu gestational DM jedhamu jechuudha. Inni biraa immoo mallattoolee dhukkuba sukkaaraati. Mallattooleen dhukkuba sukkaaraa kan irra caala kan agarsiisan mainly miira dheebuu olaanaa qabaachuu yeroo baay'ee fincaan nama finceessisuu keessattuu yeroo halkanii fincaan baay'ee nama finceessisuu kuni darbee mul'ata jechuudha nama sukkaaraa qaban irratti. Akkasumas immoo ulfaatina qaamaa hir'isuudha osoo waan tokko hin beekamin dura ulfaatina qaamaa hir'isuu fa'a. Taansees immoo madaan qaama keenya irratti deddeebiin mul'achuu
mallattoolee dhukkuba sukkaaraa ta'uu malu waan ta'eef dafanii yaalamuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Inni biraan immoo maloota dhibee sukkaaraa kana ittiin ittisnu keessaa gaafa ilaallu immoo filannoowwan nyaataa dhibee sukkaaraaf qaban akkaataan ittiin to'atamtu jira jechuudha. Isaan kanas nyaata keenya akkaataa sadiin qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti nyaataa fi dhugaatii gonkumaa nyaachuun hin danda'amu yookaan immoo dhorkamu jechuudha. Yeroo nama sukkaara qaban kanaan dhorkamu jechuudha. Sukkaara, damma, teemirii, keekii nyaata sukkaara qaban irraa of qusachuu, wantoota dhugaatii lallaafaa ta'an immoo kan akka peepsii, mirindaa, faantaa fi kookaawwan kanas guutumaan guutuutti dhorkuudha jechuudha. Maaliif sukkaara of keessaa qabu waan ta'aniif warreen kun sukkaara of keessaa waan qabaataniif guutumaan guutuutti dhorkuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo dhugaatiiwwan akka alkoolii, araqee, xajjii, uskii fa'aa isaan jedhaman kuni hanga hin beekamne wayii sukkaara of keessaa waan qabaataniif dhuguun dhorkamaadha jechuudha. Nyaata of eeggannoodhaan soorachuun nu barbaachisan keessaa immoo midhaan akka qamadii, garbuu, boqqolloo, mishingaa, ruuzii, baaqelaa, shumburaa, atara, misira, boloqqee fa'aa bifa of eeggannoo ta'een soorachuun nu barbaachisaa jechuudha. Akkasumas dinnicha, hancootee, qochoo, burtukaana, paappaayyaa fa'aa of eeggannoodhaan fudhachuun nurraa eegamaa jechuudha. Nyaata akka fedha keenyatti nyaannu immoo kan beekaman keessaa maanni nyaatota halluu magariisa qaban jechuunis nyaatota akka raafuu, goommana, raafuu maraa, akkasumas immoo goommana akka qoosxaa waan jedhaman fa'aa, timaatimii, dabaaqula, kaarotii, shunkurtii, baaroo, fosoliyaa isaan jedhaman fi nyaata beelladaa keessaa nyaanni lukkuudha baay'ee filatamaadha. Yeroo hundan argan malee nyaanni lukkuu baay'ee filatamaadha. Foon hoolaa, foon re'ee akkasuma baay'ee maal jechuudha, baay'ee filatamaadha jechuudha. Baaduun illee akka fedha keenyatti gaafa nyaanne sukkaara qaama keenya keessatti jiru hin dabalan jechuudha warreen kun. Loomiin illee, habaabii, barbaree, sanaafica isaan jedhaman, shaayii sukkaara malee, bishaan amboo immoo keessattuu baay'ee filatamaadha jechuudha. Isaan kun akka fedha keenyatti yoo fudhanne sukkaara keenya maal gochuu dandeenya jechuudha, to'achuu dandeenya jechuudha. Guutumaan guututti normaal leevilii isaarraa akka ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo sochii qaamaa godhu nyaatatti aansinee sochii qaamaa gaafa goonu yeroo hunda gochuudhaan qaamni keenya insuliinii akka gaariitti fayyadamu gargaara jechuudha. Akkasumas immoo daawwaa yookaan qorsa medication isaan jennuun kanas immoo gosoota dhibee sukkaaraa irratti hundaa'uudhaan namoonni sukkaara dhiigaa to'achuudhaaf kan fudhataman jiru jechuudha. Kanaafuu type 1, type 2 isaan jennu kan irratti hundoofne type 1 yoo ta'e insuliinii fudhanna. Insuliiniin qaama keenya keessatti waan hin oomishamnee fi insuliinii fudhachuun nurraa barbaachisaa. Isa type 2 kan immoo gosa lammaffaa gosa lama isa jedhamu kana irratti immoo maal gochuun nu barbaachisa? Medicationoota yookaan immoo kiniinota liqimfamuu danda'an ogeessa fayyaa irraa fudhachuun nurraa danda'ama jechuudha. Waa'ee dhibee sukkaaraa kanarra kaasne suma kana fakkaata. Fayyaa fi nagaan uummata keenyaaf haa ta'u waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha jechuudha.